Diinatti marsuun yoona babuqqisuun yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona jabbilee sabaa ramiin galtaa karra koree moo barsaan dhuftaa jabbilee sabaa ramiin galtaa karra dhummoo duraan dhuftaa jabbilee sabaa ramiin galtaa lagataa qommoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kabajamoo kun Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Arraata Biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii addaa haala yeroo irratti ajajaa WBO zoonii Kibba Bahaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ajajaa WBO zoonii Kibba Bahaa Jaal Sabaayif Galgoo waliin turtii taasisnaa isa waliin hanga xumuraatti maree taasisnuu nu caqasuun waliin turaa isiniin jenna. Haalota gochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii sana keessatti geggeessaa jiruu fi maqa balleessii WBO irratti akka zoonichaa walumaa galatti WBO Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru irratti kallattii adda addaan geggeeffamaa jiru ilaalchisuun wanni kun WBO bakka bu'aa zoonii sana keessatti immoo maaltu deemaa ture maaltu jira kan jedhu irratti hanga xumuraatti waliin turtii taasisna isinillee nu hordofuun dhumanumaan affeerraa keenya isiniif dhiyeessaa gara maree keenyaatti osoo hin ceene jaala kiyya nagaa fuudheen gara maree keenyaatti ceenaa Jaal Sabaayif yeroo adda addaatti marii waliin taasisaa turre irrallee yeroo haala sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa teessee ammoo yeroo jirtu irraa qooddee gaaffii deebiif nuuf dhiyaattee jirta. Baga nagaan nuuf dhiyaattee baga nagaan walitti deebine. Gaarii ayyee jaalladhi asis baga nagaan baga nagaan walitti deebine jaalladhi. Ayyee kallattumaan qabxiilee mareef walirratti kaasne haala gocha waraana bilisummaa Oromoo fi akkasumas haala naannoo zoonii sana keessatti dedeemaa ture. Keessumaa torban darbe irraa kaasee sochii dubbiin miidiyaa irra dedeemaa turte tokko jira. Sarratti xiyyeeffannaa ka'umsaaf akka ta'utti gocha waraana bilisummaa Oromoo irraa kaana. Egaa sochiin gocha waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa zoonii ati furkaa qabdu keessatti geggeessaa jiru ifadha. Yeroo dhiyoo as immoo waraanni bilisummaa Oromoo duula egeree Oromiyaa taasisee jira. Sun haala kamiin akka zoonii keessanitti geggeeffamee injifannoon argame immoo maal fakkaata? Gaarii ayyee egaa haalli waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana keessatti keessa jiru diiduma jira jechuufi wanni diidatti bahuu qabu diiduma jira. Akkas jechuun kiyya jabinni waraanni bilisummaa Oromoo qabu hojiilee guyyaa guyyaadhaan inni hojjetuun gurra uummatichaa dhaqqabuu qaba waan ta'eef karaa miidiyaatiin baatuma oola. Haalli inni keessa jiru baay'ee haala akkaan abdachiisaadha. Yoo as deebinee haala duula egeree Oromiyaas ilaalle baay'ee injifannoo boonsaa fi injifannoolee addaatu ture. Loloota geggeeffamaa tureen egaa aanaa tokko dhuunfachuu fi gandoota hedduu dhuunfatee lukkeelee diinaa hedduu keessaa baqachiisuu ture. Kuni miidiyaa marra guyyaa injifannoon sun galmaa irraas maxxanaama oola waan ta'eef walumaa gala haalli Kibba Bahaa keessa jiru baay'ee nama boonsa jechuun injifannooleen jiru. Akkasuma guutuu Oromiyaattis wanni ture kanarraa waan addaan turre injifannoo bareedaa fi kan qindaa impaayericha sochoosee raasuu danda'u keessa turre jaalladhi. Egaa ka'umsumaaf uummata keenya kallattiimaan dirree irraa maal akka jiru dhageessisuu fi akkuma tuu jette miidiyaa irraa baay'ee dedeemaa ture injifannoo boonsaa har'a yeroo walaasaa jirullee ganamarraa ka'ee lolli naannoo keessanitti gaggeeffamuuf sanallee quba qabaattee hordofaa turuu fi haala bareedaarra turullee egaa keessaa waan haasofne qabna. Injifannoo boonzoonii sanatti argate gidduutti dhimmi ajjeechaa namoota nagaa maqaa amantii waliin wal qabatee deddeemaa ture. Taateen kun maali? Maaltu jira? Gaarii ilaali waan kun kanatti deddeebi'ee kakka'aa ture. Haala taatee naannoo kanatti kakka'aa tureen wal qabatee dhaabnis ibsa garaagaraa irratti baasaa ture. Hubanni amma Sullee ibsa dhaabee baasaa ture sanaan adda hin jiru. Taateeleetu turanii asittis waan erga duula egeree Oromiyaa lolli geggeeffamaa ture. Murni hattuun biyya kana bulchaa jirtu qindeessitee gabbaatte sanarratti dhaabni deebii guddaa kennee ture. Ammoo mee anis egaa akka nama toora sanarra jirutti yoo
kaasirraa kaase sanaa olitti waan addaa bal'aallee ni qabu jaalakiyyaa. Ammoo haalli naannoo kanarra jiru waan amma duulee gara Oromiyaa keessatti injifannoolee duula sanaan argamee fi kufaatii duula sanaan kufteerra dhaabbattee egaa warri hattuun amma jedhu kuni gadi baatee sana qofa otoo hin ta'in achumaan duras waan garaagaraa haalota sanaan jechuun aanaalee garaagaraa keessatti shira guddaa hojjechaa turte hojjetamaas ture miidiyaadhaan illee irratti uffatteera jechuun waan gaaf turii haasa'e sanaan addallee hin qabu waan dhaabii irra baaseen addas wanni hin qabu hin jiru wanni ta'illeen sunu yeroo baay'ee akkuma yaadatamuuf beekamulleen mootummaan dhufaa darbaan bilchiginnaa har'aa kana ofiidiyo kaleessaa qofa yoo ta'u ta'in mootummaan dhufaa darbaan kuni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shira inni daddalagaa ture shiruma har'a warri shira mootummoota darbanirraa barattee hojjechaa turte kan garuu warri kun gowwa akka warra kaleessa irraa baratanii sanatti waan dhokataayyuu hojjechuu warra hin dandeenye warri kaleessaa sunillee waan akkasii hojjechaama ture xiqqoo tokko suni dhokaatallee hin qabu dhokaatas qaba kun warri gowwaadha jechuudha dhiidumatti waan uummanni bal'aan beeku hojjettee maqaa waraana bilisummaa Oromoo tureetti humni lafa kana keessa jiru akkuma guutuu Oromiyaatti iyyuu warra qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma yeroo diidaa laalanii babbareedina waraana bilisummaa Oromoo laalanii hidhannoo bareeda isaa laalanii akkasumallee jaalala waraana bilisummaa Oromooti hawaasni Oromoo qabu laalanii dirree qabsoo dhufanii yeroo dirree qabsoo dhufanii haalli diidarraa laalan suni naamusaa fi sansakkaa jaarmiyaan tokko qabaachuu qabu eeggatee akkasitti bareedee deema waraanni bilisummaa Oromoo gartee warra naamusaaf sansakkaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin bareedee deemu sana keessa deemuu hin dandeenye dallaa heeraaf seeraa sana keessa deemuu hin dandeenye miidhamtee yeroo dallaa sana keessaa baatee mootummaatti galtu hedduu isaanii otoo rifeensa isaan mooraa qabsootti biqilchan ofirraan balleessin ukkaamsanii kaa'aniitu jechise kuni as qofa miti asitti dhiyeennayyuu jalqabe malee lafoota garaagaraa keessatti tureera jechuudha. Humna akkasii kana agartee tarkaanfii garaagaraa fudhachiisu uummata saamsisu waraana bilisummaa Oromootti bakka akkasitti saamicha akkasii gaggeessee gudeeddii raawwachiisuun waraana bilisummaa Oromootti gudeeddii akkasii raawwatee waan akkasii sana agartee warra hojjechiisantu jira warra waan akkasii hojjechiisantu jira miseensa harcaa kan maree godhuu suni ijaaranii tarkaanfii fudhachiisu waraana bilisummaa Oromootti fudhatee jedhanii maqaa nu balleessuun ni jira inni biraan ammoo uummanni Oromoo kun guutuu biyyattii kana keessa saboota garaagaraatiin wal makee jiraatu baadiyyaa hanga magaalaatti saboota baadiyyaa hanga magaalaatti uummanni Oromoo wal makee waliin jiraatu kana walitti buusuuf jecha maal godhu duuriyyoota ijaara saba Oromoo keessaas duuriyyoota ijaaramantu jira kanuma dirree qabsoon dhufne ka dirree qabsoo dhufe kophaatti kaasee jira duuriyyootuma dantaadhaan ijaaranii kaa'anii saba tokko irratti tarkaanfii fudhachiisu fakkeenyaaf Amaara irratti duuriyyee Oromoo tokko ijaaranii tarkaanfii ni fudhachiisu sana booda maal godhu yoo barbaadani waraana bilisummaa Oromootti tarkaanfii isinirra fudhate sababaatti sabaan Amaara taateef jechuun uummata sana gartee ammeenya waraana bilisummaa Oromootti akka inni qabaatu taasisuu fi ammeenya akka inni uummata Oromoo irratti qabaatu taasisanii walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti hojjechaa turan jechuudha lafa kanatti. Aanaaleen gochoonni akkasii keessatti tatta'anii aanaa sakoo qofa miti. Wanni akkasii suni aanaa martii gandoota baadiyyaa gara baddaarra jiran irratti wanni akkanaa goggodhamaa ture. Aanaa jajuu gandoota baadiyyaa gara baddaa irratti wanni akkasii kun raawwatamaa tureera. Duuriyyoota bifa sanaa sana qindeessanii Oromoo godhanii tarkaanfii Amaara irratti fudhachiisu, Amaara fidanii Oromoo irratti tarkaanfii fudhachiisu. Manoota kudhanootaan lakkaa'amanii dhibbootaan lakkaa'aman gubsiisaa walirraa. Keessattuu uummata gartee Amaaraa kan hin qindeessu qindoomina sana meeshaa itti hidhu sun booda lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu qabu jedhanii yaadu. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhufuu qabu bakka sana ga'uun isaan nuuf yaaddoodha jedhanii irratti tarkaanfii fudhachiisan jechuudha hawaasa kana. Uummata Oromoo irratti mana gubsiisu, uummata Oromoo ajjeesisu jechuudha. Buqqisiisanii maallaqa humnaa olii gaafatu. Aanaa bunaa guutu haga aanaa colleetti gara itti aanu tarkaanfatee naannoo aanaa sirkaa gandoota baddaatti dhiyaata. Aanaa onqooloo waabee gandoota baddaatti dhiyaata. Lafoota gartee maqaa hidhatta'u kana keessatti gochoonni akkasii gurra raawwatamaa ture. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Amaaraa haa ta'u Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo gocha fokkisaa akkanaa fudhateera jedhanii uummata ololchiisuu, boochisuu. Humnaan jechuudha.
maqaa uummata Amaaraatti tarkaanfii isinirra fudhate jechuun Amaaraaf Oromoo walitti buusu manoota walirraa gubsiisu wanni kun akkasii kun deddeebi'ee ta'aa ture. Waan kana keessaa barbaadamu warri kun argitee bu'aatuma siyaasaa xiqqoo argachuuf jecha lubbuu ilma namaatii fi qabeenya hedduutti taphachuutti jiru lafoota ammasiin jechaa jiru kana keessatti. Eenyutu warra kana ijaare ka jedhullee miidiyaa irratti fakkiin dura dubbadheera ammallee warruma sanatti duuba warra kanaa jira. Kaabinoota sadarkaa olaanoo irra jiran sadarkaa ministeeraatti jechuudha. Warra kanatu gadi fageenyaan uummata Oromoo keessas duriyyoota kana ijaaree Amaara keessas duriyyee kana ijaaree uummata kana wal falchisiisu. Gama kaaniin ammoo uummata Oromoo naannoo kanarra jiru guutuu Oromiyaa keessa jiru kunis amantaa garaagaraa qaba. Inni kaan musliima kaan kiristaana amantaalee hedduu qabaata jechuudha. Ammas uummata amantaa hedduu qabu kana walitti buusuuf jecha tarkaanfii fakkaataa akka reefuu kana hojjechiisa. Tarkaanfii fakkaataa akka reefu wanni akka kootti ta'e waan akkasiisu ta'e uummati toora sanarra jiru uummata wal makee jiru kaan kiristaanaa kaan musliima jechuudha. Maal godhanii uummata Amaaraa fi mana amantaa kiristaanaa irratti tarkaanfii fudhachiisan jechuudha guyyaadha. Tarkaanfii fudhachiisanii maal godhu waraana bilisummaa Oromoottu amantaadhaan qootee mana amantaa gubee waan nama saalfachiisu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo achi qofa jira. Manni amantaa ammoo asakoo qofa keessa jira. Ajaa'iba jechuudha. Lafoota tarkaanfii waraanni kun keessatti fudhataa jiru hunda keessa manni amantaa hedduutu jira. Mana amantaa hedduu ittiyyuu hin dhiyaatu. Mana amantaa musliimaas, mana amantaa kiristaanaas, mana amantaa kamittiyyuu hin dhiyaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo inuu tarkaanfii irra fudhachuuyyuu miteessuu hin jaalle. Amantaa kamiyyuu ammoo hin golu. Akka sagantaa siyaasa dhaabichaa irra jirutti amantaa kamiifiyyuutti ka godhee qabsoo barbaachisu uummata amantaa gosa kamuu qabu keessatti naamusaaf sadarkaa irraa eegamu sanaan qabsoo geggeessuutti jirra. Qabsoo geggeessuutti jira. Kanaafi shirri kun shira karaa mootummaatiin qindaa'ee yeroo dheeraaf waggoota 2-3-4 lakkoofsisee jira wanni kun. Harkaa kaleessaa miti. Isa kana ummaticha akka hubatuuf dhaabi yeroo garaagaraatti ibsa irratti baasuutti jira. Carraa argadheenii yeroo na gaafatan anis deebii kennuutti jira. Akka nama toora sanarra jirutti. Ammas kana naataa jiru akka nama bakka sana jirutti malee deebii quubsaa deebisee jira. Dhaabni haala naannoo qabsoo keessatti gaggeessaa jiru keessatti waan jiru hubatee hubannoo sanarraa deebii kenneefii jira. Deebiin kennamu kun irra caalaa isaa eenyu ilaallata. Shira qindaa'ee dhufeef bar namoota shira sana otoo hubatiin daddaa qaba garaagaraa keessa seenan qajeelchuuf jecha deebii kennina malee argitee ajandaa madiinni uume yeroo cufarraa haasa'uufi ajandaa diinni uume irraa yeroo cufa haasa'uun kennammoo hawaasa keenyatu gadi fageenyaan shira diinni hojjetu kanan beeku. Bifaadhaan ammallee deebi'ee nama gaafata. Ifannee ammoo ajandaa diinni bocee yeroo cufa hawaasni kun waa nama gaafata dhiirollee jennee irraa cabbisu nama hubannoo hin qabne hedduutu achi keessatti burjaaja'uu danda'a. Kanaaf irraa haasofna jechuudha. Hawaasni keenya isa kanallee hubachuu danda'utu irra jira. Yeroo cufa ajandaa diinni bocee marsaa 3-4-5 irraa haasaa ooluun nurra hin jiraatu. Yeroo tokko wanni kun qindaa'ee hojjetamaa kan jiruuf sababa kanaafi jennee walitti himne deebi'ee taateen sun hin dhalata yoo ta'e warri deengadda eerre sun taatee kana raawwachaa jiraachuu hubachuu danda'uutu sanirra jiraata malee hardallee deebii sabaayif irraa eeguu yookaan ammoo sadarkaa dhaabaatti dhaabarraa eeguun barbaachisaa miti. Kanaaf hawaasni keenyas taatelee akkasii kanarraa hubannoo kan argachuu danda'uu qaba. Gama biraatiin shira mootummaan kun gidduu isaatti hojjetee wal dhabsiisaa jiru kan walitti buusu wal gaarrifachiisu. Dantaa bu'aa wayii keessaa argachuun mootummaan kana hojjechaa jiraachuu badee tokkummaa isaa tiffachuu danda'utu irra jira. Amantaa garaagaraa yoo qabaate Oromoo gidduutti waa uumuuf kana hojjeta. Oromoo amantaa musliimaaf kiristaanaa hordofuutu jira. Lafa cufa keessa taateen kun maal ta'a? Oromoo wal dhabsiisuu fi saba biraatiif Oromoo wal dhabsiisuudhaaf hojjetamuutti jira. Kana bu'aa siyaasaa keessaa argachuutu jira. Dabballeen mootummaa isin keessa deemtee kana hojjettu kuneessu. Ati aarii keessa galtee taatee sana tarkaanfii fudhatta yoo ta'e manii dabballoonni mootummaa si rukuchiisuu barbaadan sana rukutteertaaf jechuudha. Jarri ka barbaadu isa kan gadi baatee miidiyaa irraa woboon akkana nu tolchee dhiiroo wanni kun maali jettee gaafii nu gaafattas yoo ta'e manii warri akka rukutuu barbaadu sana rukutteefii jirta jechuudha. Manii isaan isin dhoofsisan hin dhayina yeroo manii bakka mootummaan itti si barbaadu sana dhaabbattee hawwaatin bakka dabballoonni mootummaa itti si barbaadu sana dhaabbattee hawwaachuun sirra hin jiraatu. Hubachuu danda'uutu sanirra jiraata. Sabaaf saba walitti bu'iinsa isaan gidduu keessanii hojjechuu barbaadanillee ofirraa dhaabuu danda'uutu sirra jiraata. Yeroo kamiyyuu ajandaa namni boceenii
walirratti duuluu wal balaaleffachuu otoo hin ta'in wanni bu'uura wal balaaleffachiisu yoo jiraate isa sana iyyuu akkaataa itti wal hubannaadhaanii rakkoo bu'uura gidduu sabaaf sabaayyuu jiru yoo jiraate rakkoo bu'uuraa sana suuta furachuu dandeessa. Akkaataa itti furachuu dandeessu sanatti malaan deemuu danda'utti irra jiraataayyuu malee kaka'umsa garaagaraa gidduutti uumanii danda'a mootummaan gidduu sanaa barbaadu argachuun irra hin jiraatu mootummaan kun. Kan akkasitti gadi fageenyaan hubachuu danda'uu qabu hawaasni kennallee waan jedhudhaama. Fayyaa ta'e jaalatiyyaa ajandaa kanarratti kanuma qabu. Mee gabaabaatti haala kana keessatti yeroo baay'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkasii yeroo fudhatu jedhanii miidiyaa naannoo ture gabaabaadhumaanii woboon ajjeechaa akkasii yookiin miidhaa akkasii keessatti kallattiidhaan ni hirmaata yookaan ni gaggeessa. Abboo jaala kiyya agartee jechuun akkaataa itti namni kana hubatu san hin beeku. Ajjeechaa bifa sanaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qooda fudhachuu iyyuu miti. Naannaa sanayyuu gahuu hin danda'u. Hin gahulleedha. Wanni naannaa sana gahuu isaantisu heeraaf seera qaba waraanni kun. Waraanuma akka barbaade deemuu miti. Sagantaa siyaasaa ittiin hoogganamutu jira. Heera ittiin hoogganamutu jira. Seera ittiin hoogganamutu jira. Heeraaf seerri sagantaan siyaasaa inni ittiin hoogganamu kuni akkaataa inni itti hawaasa wal makaa ta'e amantaa garaagaraa qabu saboota wal makaa ta'e keessatti qabsoo geggeessu waliin wal nyaatee qabsoo geggeessuun qabsoo sana geggeessuu danda'utti barraa'eera. Heeraaf seerri waraanni kun qabu sagantaan siyaasaa inni qabu. Akkasumayyuu waan akkasii keessatti hirmaatillee hin beeku jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Maqaa isaa balleessu simboo inni qabu sanarraa mulquu fi bareedina jaalatamummaa inni qabu sanarraa mulquuf jecha dabballeen mootummaa bakkoota garaagaraatti akka akkasii hojjettee itti maxxansiti malee waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii keessatti illee hirmaateellee hin beeku hirmaatulleedha waan jedhu sana sii kaasa jaalachuu isaa lafarra jiru. Ani waraana bilisummaa Oromoo hooggana isaa ta'ee waraanicha ittisuu baasaa otoo hin ta'in dhugaa diidarra jiru jechuudha. Eenyuyyuu beekuu danda'u. Eenyuyyuu illee hin beeku jechuudha. Isa kana hawaasa gadi buutee gaafachuun iyyuu barbaachisa. Hawaasa naannoo sanaa gadi buutee odeeffachuun gaarii jaalladha. Hawaasni ibsuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka inni ta'e. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkasii fudhachuu akka inni hin dandeenye hawaasni inni keessa socho'u ragaafi jechuudha. Mee lafa takoosii nama kijibdeetti qindeessite sana hawaasa quunnami. Hawaasa naannoo sanarra sii kennuu danda'aniyyuu. Hawaasa dubbisteeyyuu irraayyuu qulqulleeffachuu ni danda'ama. Ragaan keenya guddaan hawaasuma miidhanii jedhee dabballeen mootummaa tokko qindeessee woboon akkasiin miidha jedhu kanatu ragaa kenna qulqulleessuu kan danda'u hawaasa keenya. Kana onnee guutuun sitti hima jechuudha. Waan hawaasa kana keessatti hojjechuu fi waraanni bilisummaa Oromoo hojjetus bareechee beeka waan ta'eef hawaasichi ragaa kiyya jechuudha. Hawaasni ragaa waraana bilisummaa Oromoo kana hawaasa keenyatti nu qulqulleessuu danda'a. Nu qulqulleessaa jiran hawaasa irraa qulqulleeffachuun gaarii. Kan woboon kana keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye afaan guutuudhaan sitti hirmaateellee hin beeku hirmaatullee. Jalqaba irratti namoota keessatti hirmaatan aga federaalaatti waan jedhu kaastee turte bakka sanatti keessumaa ergaa naannoo lixaa irratti sochii adda addaa geggeessaa turanii booda kana gara kibba bahaatti deddeebiidhaan waan akkasii dhaga'amaa ture atuu kaastee taasakoo hedduu balballoomsaa turanii qaamoleen dhimma kana keessatti qooda fudhatan eenyu faati kan isin maqaadhaan beektan yookiin irraa dubbatamu karoorri isaanii inni guddaan naannoo sanatti maali? Fakkeenyaaf hooggantoonni PP zoonii kaasee aga federaalaatti qooda fudhatan kan uummanni irraa beekuu danda'u. Sanarraa maal jechuu dandeessu? Ati akka naannoo sanaa qabdu. Gaarii ilaali waan kun sadarkaa odeeffannootti deddeebi'ee hawaasaati kun hawaasni beeka jechuun waan mootummaan hojjetu. Beenna nutillee ammoo sadarkaa odeeffannootti asiin durallee ministeera keessa nama jiru Alamuu Simee jedhamu gartee dhalsa naannaa arbaa guuguu kana ta'e gocha Oromoo fi Amaara walitti buusu amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa walitti buusuu keessatti duuriyyoota kana qindeessee namni hojjechiisu nama kana. Namni waan kana hojjechiisu nama kana sadarkaa odeeffannootti akkuma asiin durallee kaasee ture. Maalirraa odeeffannoo kana dhugeeffattee kaastee ofa jettu ta'ee deddeebiidhaan sadarkaa odeeffannootti wanni ati argattu kuni gara dhugaatti dhiyaata. Gara dhugaatti dhiyaata. Yeroo namoota tarkaanfii
uummata Oromoo irratti fudhatanii namoota tarkaanfii uummata Oromoo irratti fudhatan sana caasaaleen aanaa irra jiran, caasaaleen gandoota keessa jiran, warri shira ijaarame kana sadarkaa oliitti hin beekne tarkaanfiin kun maaf uummata kana irratti fudhatamaa jedhanii gara uummataa boruuni wanni kun sirrii miti jedhanii dubbatanitti gubbaa irraa ajaja nama kanaatiin yeroo caasaaleen gandoota irraa aanaa irratti tarkaanfiin irra fudhatamutu jira. Yeroo hiisisan fa'aa jira. Yeroo sodaachisan fa'aatu jira. Namni akkas nu tolchuu jiru alamuu simeeteedhaan yeroo himatantu jira jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee gubbaa irraa ka'ee gadiitti namni diriirsee caasaa kana hojjechiisaa jiru nama kana jedhee caasaa keessoo isaaniitiillee akkasuma hawaasa keessaallee waan deddeebi'ee dubbatamuutu jira jechuudha. Ammoo namni kun kallattiidhaan waan sanarratti hojjechuu waan na dhugeeffachiisu hedduumatu jira jechuudha jaalatu. Ayyee egaa haala sochii isaanii kanaan yoo ilaalle yeroo ammaa naannichi maal fakkaata? Haalli isaan odeessaniin yoo ilaallu bakka sanatti waan rakkoo guddaan uumamee hawaasa gidduutti babal'atutti kaasanii irraa dubbataa turanii haala amma jiruun naannichi maal fakkaataa? Haala odeeffamu kanaan yoo wal bira qabnee ilaalle fakkeenyaaf yeroo ammaa haalli waliin jireenyi namootaa yaaddessaa ta'ee jira. Ammoo karoorri jarri Oromoof Oromoo gidduutti saboota biroo gidduutti uumuudhaaf ittiin socho'an kun ka'umsaaf ga'umsa qabaatanii deemaa turan kun milkaa'eeraaf jechuu dandeenya. Haala hubannoo uummataa isin naannoo sanatti beektu. Gaarii ilaali wanni kun bakkoota tokko tokkotti iddoo waraanni kunis hubannoo kennee fi tasgabbii uumen jira. Sadarkaa keessoo isaaniitti iyyuu waldhaba uumeera wanni akka kootti ka'eessu. Sadarkaa keessoo isaaniitti iyyuu waldhaba uumeera. Maaltiin jedhe reefu warri olii hanga gadiitti caasaa hundatti mari'atanii akka hojjetan kan warra hin beeknetu jira. Warra hin beeknetu jira. Warra beekutu jira jechuudha. Balaa naannoo sanarratti ta'een wal qabatee walitti bu'iinsa wal dhabdeetu jira. Amma caasaa keessatti caasaa mootummaa fi ammallee ammoo uummata isaan akka hojjechiisaa turan. Duriyyee Oromoo keessaa isaan qindeessanii akka hojjechiisanillee gara Amaaraatillee akka hojjechiisan sana gidduutti rakkoo jira. Bakka itti milishaan Amaaraa fi milishaan Oromoo walitti baasetu jira jechuudha. Atakooduma keessatti ganda kaarra dhiibuu jedhani. Deemna bakka sana walitti baasatu ture jechuudha. Maalirraa Oromoonii tarkaanfii mana keenyarratti fudhatee ammas ammoo mana amantaa keenyas gubee Oromoo tarkaanfii fakkaataa irra fudhachuu qabnaa jedhee yeroo humni sun socho'u milishaan gama kanaas maal godhaa lakkii tarkaanfii fudhatamuun qabu ka'eetu ittisa. Milishaa kana gidduutti wal lolliyyuu ka'ee ture. Hubannaa gubbaa gadiitti hin qabu warri kun maal godhanii namoota keessaa hubachuu qabutu hubataa inni hubanne amma dura dhaabbata. Tarkaanfiin hin fudhatama sanarratti ammoo milishoota amma gama sana tarkaanfii kanarra fudhatan hedduun akka hidhamanis dhaga'uutti jira naannoo sanatti. Garuu sadarkaa hawaasaatti hawaasni yaa'ee wal dhabdee guddoo uumeen taphatiin inuma jijjira. Ammoo waan sanarraa ka'ee wal dhabni caasaalee mootummaa keessa jira. Milishoota Amaaraa fi Oromoo jedhan kana gidduutti lolli ka'e suni harkifatee hawaasa qaqqabuu danda'a. Ammaaf hordofumatti jira. Garuu waan ulfaataan ammatti naannoo sanarratti ta'ee hin jiru. Uummata kana beeki lafatti dhiyaatutti waraanni hubannoo kennaafii ture. Kan amma haa ta'u jiru kanatti. Waliin qabee waltajjii garaagaraa hubachiisaa ture. Uummata walmakee jira. Oromoota Amaaraa illee netti. Mootummaan kun dantaa akkasii barbaada. Dantaa sana gochuun isinirra hin jiraatu jedhanii hubannoo kennan. Hubannoo akkasiitiin warri waraana bilisummaa Oromootti gadi dhiyaatu sabatiinsaa waliin jiraachuutti jira. Gara olaanoon lafatiin jedhu kun magaalaa jalatti dhiyaata. Kaarra dhiibuun jedhu kun aanaa sakoo jalatti jechuudha. Iddoo kanatti taateen sun ta'ee jira. Taatama mootummaa keessaa walitti dhufaastee ergee jechuudha. Milishaa Amaaraa fi milishaan Oromoo kun. Milishaan Amaaraa maal godhaa? Oromoo akka nu godhe tarkaanfii irra fudhachuu qabnaa. Haaloo ba'uu qabnaa jedha. Inni kaallatti haaloo ba'uu hin qabdanii ka jedhu wal dura dhaabbatanii tarkaanfiin akkasii akka fudhatamillee naannoo sanarraa quba qabatiin jechuuf gama hawaasaatiin rakkoon atammaatti dhalate guddaan jiru. Ayyee egaa maqaballeessin akkasii gocha waraana bilisummaa Oromoo irratti bakkeewwan adda addaatti geggeeffamaa tureera. Akka atuu kaastee fudhatama WBOn uummata gidduutti qabu sana hanqisuuf deemaa turame jette sana waan dhugoomsa hedduu argaa turre akka amma dubbataa jirtutti lafa irratti yeroo ilaalamu yeroo amma haalli WBOf uummata gidduu jiru akka isaanitti walitti buusuuf deeman miti. Uummataaf hubannoon uumamee nageenyi jira. Bakka ammeenyi jiru sanatti immoo yeroo isaan walitti deebi'antu argaa jirra waan jedhu kaaste sun lafarratti haalli WBOf uummataa bareedaadha, sadarkaa gaariirra jira jechuu dandeenya jechuudha. Akkasii.
akkasii waraana bilisummaa Oromootiif uummata gidduu waldhabni hin jiru bardaandi. Waldhabni waraana bilisummaa Oromootiif uummata gidduu jira jedhan qilleensa irra jira. Sadarkaa miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee gurguddoo ajandaaf oduuf jecha namni babbanatee haasa'uu kanatti jira malee lafarratti nagaa qaba waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa. Amaarris Oromoo waliin illee jechuudha. Uummata kamiyyuu waliin nagaa qaba waraanni bilisummaa Oromoo lafarra hin jiru waan nama qilleensa irratti haasamu kun waraanichaa fi hawaasa gidduu. Gaaffii keenya gara goolabaatti deemsisaa jirra. Waliigala dhimmoota amma dubbannu ajandaa ta'ee bahu woboon uummata keessaa adda baasuuf akka kan nama tokkoo, akka kan gosa tokkoo, akka kan saba xiyyeeffatu godhan dhageenya. Ejjennoon waliigalaa kan hin jijjiiramne, kan hin raafamne, kan sirna ta'ee deemu waraanni bilisummaa Oromoo garaagarummaa amantii sabaa fi kanneen kana fakkaatan tiksee kaayyoo bahee milkeessuuf qabu irratti maal yaadachiista? Maal jetta? Sun sirna waraanichaati moo kan sichi barsiifamu haala yeroo keessatti gaggaragalee hojjetudha? Laati kanarratti wanni waraana bilisummaa Oromoo taata hawaasa Oromootiin jedhu bal'aan jiru. Maaliif jennaani ka'umsa yeroo kaasaa turelleen kaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo maaliif akka qabsaa'u namni dhimma sanarraa dubbachaa ture yoo lakkoofne bira gahuu hin dandeenye. Hin dubbatamne jechuuyyuu miti. Namoota ajandaa sanarraa hubannoo kana kennuuf dubbachaa turan lakkaa'uu hin dandeenyu ammoo irruma deddeebinee dubbachuun gaafata. Uummata keenyatti inuma dubbata jechuudha ammayyuu. Inuma dubbata. Waraanni bilisummaa Oromoo ka'umsa isaa bilisummaa walabummaaf loluutti jira. Bilisummaa walabummaaf loluu sana keessatti ammoo naamusoota inni bilisummaaf walabummaan loluutu jira. Naamusa sana eeggatee bilisummaaf walabummaan lolu. Saba tokko akka inni itti ilaalutti jira. Argitee saba Oromoo qofaa fi miti qabsoon inni gochaa jiru. Saboota biyya kana keessatti gabrummaa jala jiran, Impaayera Itoophiyaa keessatti hacuucamaa jiran kamiifiyyuu bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'aa jiru wabii jechuudha uummata kana cufa. Uummata wabii ta'ee qabsaa'aa jiruu fi haala kamiin kabajuu qabaa, haala kamiin naamusa isaa tiksuu qabaa, amantii akkamitti da'oof golgaa ta'uufii qaba ka jedhu sana heeraaf seera irra jira, sagantaa siyaasaa irra jira. Wanni sun barruu qofa irratti barraa'ee taa'ee miti lafarratti hojiirra oolaa jira. Waraanni keenya sana jabeeffachuu danda'u uummata irra jiraata ammayyuu. Jabeeffachaas jira bakka itti cabsilleen hin qabu. Bakka itti cabsilleen hin qabu. Sana jabeeffachuu danda'utu irra jiraata. Waraanichi ammoo waraana gosaa, waraana sabaatii. Waraana bilisummaaf qabsoo gochaa jiru. Bilisummaan inni qabsoo gochaa jiruuf ammoo bilisummaa saba Oromoo qofa miti. Saboonni biyya kana keessatti hacuuccaa jala jiran, gabrummaa impaayeraa kana jala jiran bilisummaa argatu jechuudha. Bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo maqaa uummata Oromootiin qabsoo jalqabee qabsootti jiru sanaanii bilisummaa argataa jechuudha. Hawaasni kun illee sabni kamiyyuu biyya kana keessa jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana saba Oromoo qofa miti. Waraana bilisummaa. Bilisummaan ammoo ka saba Oromoo qofa miti. Sabni Oromoo wal makee biyya Oromiyaa jedhamtu keessa jiraatu bilisummaa Oromoon argatu walumaan argata. Bilisummaa Oromoon argatu walumaan argata. Waraana akkasitti seeraan naamusaa fi kaayyoo naamusa qaamni qabu sanaan cuufamee qabsoo gochaa jirutu dirree irra jira. Hattuu naamusa hin qabne gartee akka ammoo itti dhiyeessan sanani. Warra naamusa sanaan deemuu hin dandeenye itti deebi'een mootummaa yakka hojjechuu jira siin jedhee ture. Naamusa waraanni kun ittiin deemuu danda'u sana warra hin danda'in naamusa sana horachuu yoo hin dandeenye dirreen baachuu hin dandeettu waan ta'eef warra dirreen qabsoo gingilfattee ofirraa jigsite suni yakka hojjetanii wobootu yakka sana hojjetee waraanni bilisummaa Oromoo kan saba Oromoo qofa waraana gosaati. Yoo barbaadan saba Oromoo qofa iyyuu miti bar. Waraana Wallaggaa jechuu ni barbaadu. Waraana Shawaa jechuu ni barbaadu sittima. Waraana Harargee jechuu ni fedhu. Waraana Boorana Gujii jechuu ni barbaada jechuudha. Qoqqoodanii bituu sana immoo kaleessa baratanii galee warri akka maqaa Oromootiin biyya kana bulchaa jiru kun qoqqoodee waa bituu sana barata. Qoqqoodama sana gartee mooraa qabsoo keessatti uumuu wanni hojjetamaa ture hedduu. Waraanni waraana akkasiitii miti ammoo. Gadheen waraana kana hidhannoo isaa laaltee bareedina jaalala uummataa laaltee dhufte sun ammoo gadhummaa isiitti deebitee isiidhaan yakka hojjetan nutti maxxansuutti dedeeman sun waan hin jirre ta'uu hawaasni keenyallee numa beekanullee irraa dubbachaa turre ammallee sanuma irraa dubbachaa jirra waan ta'eef waraanni naamusa sana jabeeffachuu danda'uu qabdu waan jedhudha. Uummanni keenya immoo akka reefu jedhe sana waan tokko deddeebinee inuma haasofna waliin kan rakkoon qabu garuu burjaaja'uu ni danda'uu qabu ummati kun. Akka yeroo tokko eerreef sana yeroo tarkaanfiin bakka sanaan deebee dhalatee warruma san takkan godhee miti.
waan inni narraa barbaadu sana godhee argamuu narra hin jiraatu jedhee faallaa sanaa tokkummaa waliin jiraachuu qaba. Amantaadhaan illee sabummaan illee waliin jiraachuu danda'uu qaba. Xiyyeeffannaan amma waan kanarra hojjetamu hundi waraanichuma balleessu, akeeka bilisummaaf walabummaa sana jaamsu waan biraa of keessaa hin qabu. Dhibba ba'aa keessatti, lixa keessatti, ba'aa giddu galeessa eessattiyyuu taatee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf hojjetamu hundi qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf waan yaadamee hojjetamu. Qabsoo bilisummaa Oromoo dureessuudhaaf waan hojjetamu. Kana milkeessuu danda'uun irra hin jiraatu. Waraanni kennallee hawaasni kennallee wama jedhudha majaalatti yaada. Egaa gaaffii keenya goolabaatiin PP'n dirree lolaa irrattis injifatamaa jiraachuu argaa jirra. Filannoo fakkeessii mootummaa seerawaa ijaaruudhaaf inni taasisee fudhatama akka inni hin qabne oboonis guyyaa filannoo sana duula egeree Oromiyaatiin sirna akka hin taane dhaabbata akka hin taane kufaa jiraachuusaa agarsiisuu arginee jirra. Abdii kutannaa PP nama keessa gale fedhii immoo taayitaa gadhiisuu dhabuutiin wal qabatee ammas yaaddoon tokko tooftaa adda addaatiin gadi ba'uu danda'a. Daran kan uummata walitti buusu waraana kana gidduutti facaasii uumuudhaaf ololaan tokko qabachuudhaan qopheessuudhaan waan akkasiitiin socho'uu yaalu jedhamee yerootti filannoo duuba yaaddoon akkasii karoora akkasii yeroo ka'u agarraa sanarratti maal godhuu qaba namni haalota kana keessatti wanti dhaga'amu wanni PP'n ittiin gadhufuu danda'u kamirratti iyyuu hubannoo akkam argachuu qaba akkamiin dura dhaabbachuu qaba sanaafis inoo akkamiin akka waraanaatti qophiin jiru maal fakkaata yaaduma hubannoo karoora PP'n qabdu kanarraa wal qabate. Gaarii laali mootummaan haala hamaa fi kufaatii keessa akka jirtu ummatichi argaa jira. Yeroo baay'ee haaluma naannoo kanatti iyyuu yoo ilaalte gaafa lolli tokko ta'e qofa wanni kun kan gadi ba'uuti ajaa'iba. Lola sana yeroo injifatamtu injifannoo lola sanaan irratti galmaa'e sana maaliidhaan dhokkee dibee injifannoo sanarraa ajandaa gara biraatti jijjiirree waa'ee injifannoo sana waa'ee injifatamuu ishee sana ummatichi akkanaa sofne maal haasofsiisnuu jettee uumti waan amantaa kanallee waan sabummaa kana lafa kanatti iddoo biraa sattuma kana akka waliigalaatti illee ajandaa qaba warri kun. Ajandaanuma qaban kufaatiin muudate bakka cufatti lola jiraatiin jedha reefu keessa wannaa sofnateettu sanaan iyyuu injifannoo guddaatu jira. Kun waan miidiyaatti ta'u injifannoo guddaa injifannoolleen galmaa'aa jiru kun ammoo injifannootuma gartee aanaaf ganda irratti jechuudha. Nuura biyyattii qabachuuf biyya kana diiguutti deemne yeroo kufaatii kanarra ga'u ammoo qoodni dhiyeessuma jira. Argaas jirra ammoo waan ajandaalee siin jalaan xixiqqii jira. Gugungummiin garaagaraa ni jira. Gugungummiin garaagaraa jiru asiin durallee kakkaasama turre waan kanarra. Uummanni Oromoo impaayera jalatti kufe impaayera kana jalatti akka kufe waggoota dhibboota hedduu lakkoofsisee jira. Waggoota hedduu lakkoofsisaa ture sana saboota garaagaraatiin miidhaan irra gahaayyuu haa turu malee sabuma Oromoo keessa warra garaa jiraatu malee warra garaa jiraatu malee warra garaaf jiraatu sana ergatanii sabni Amaara akkasitti nu miidha jechaa turre Amaara akkasitti nu miidha jechaa turre Tigireen akkasitti nu miidha jechaa turre sun hundi isaayyuu ijaaf gurri isaa Oromoo garaaf jiraatu taarga nuti Oromoodhaa biyya nuti harkaa qaba jettu kana isheetu daandiitti agarsiisaa ture namoota gartee ajjeefamanii lafarra harkifamaa turan namoota mana hidhaatti kolaafaman namoota mana hidhaatti laamshanii ija dhaban namoota achi buute mana hidhaatti dhabame kana cufa warri fuudhee warra nama dhabamsiisutti geessaa ture warra akka biyya bulchaa jirtu kan maqaa Oromootiin jechuudha. Har'a akkam godhuutti jira warri kun Oromoodhuma irraadhuma warra Oromoo qabsaa'ee bilisummaa fidee impaayera Itoophiyaa hoogganuu jirutti of kaasu jechuudha jedhan. Waan ajaa'ibaati. Bilisummaa nuti finne san nu harkaa baasuu fi deemuutti jira. Humni gara kaabaatti as deemaa jiru kun. Waraanni bilisummaa Oromoo humna gara kaabaatti as deemu sana waliin ta'ee bilisummaa nu harkaa baasuutti deemaa itti kijibaa oolche. Kijibaatti jire. Odeessaa oolu. Bilisummaan isaan argamsiisanii hin jiru. Kaleessa haga har'aatti bilisummaa bobaa gartee wayyaanee isiin har'a gartee waraana bilisummaa Oromootti maxxansiisii galee gabrummaa isii sana jalaa ofiijii arganuuti Oromoo ofiin jettu kana qabsoo waraana bilisummaa Oromootti bobaa sana jalaa baase miila namaatii kan sana jalaa baase. Laali warri kun akkuma kaase suni warra ergamuurraa gara ergachuutti guddate Oromoo balleessu saamicha gartee diinagdee saamicha lafaa
saamicha eenyummaa uummatichaa sanarra dabree saboota biraallee cunqursaa humnaa olii keessa jirti. Cunqursaa humnaa olii keessa jiru. Asiin durallee kaasee jira. Humni kun humna gartee nama mootummaa istiraatejiitiin biyya bulchan tokko qabatee biyya bulchu osoo hin ta'in mootummaa dantaa dhuunfaa irratti wal ijaare. Murna dantaa dhuunfaa wal ijaaree dantaa dhuunfaa isaa qofa galmaan gaachuuf hojjechaa jirutu biyya kana harkaa qaba. Biyyi kun kanatu nagaatii dhoowweera. Saboota dhibiis uummata Oromooillee nagaa dhoowweera. Oromoon beeki haala hamaa keessa jira. Oromoodhuma isaan gartee bulchaa jirra jedhaniyyuu ajaa'iba. Beeku waliyyuu Oromoo isaan bulchaa jira. Magaalaa hanga baafte yaa Rabbi uummata mootummaa kana nurraa kaasi jedhee Rabbiitti boo'u. Uummata akkasii boo'u kana mootummaa dhufee ajjeesu. Mootummaa beeki mana namarra jittee nama ajjeesu keessa jira Oromoon. Oromoon inni bulchaa jiru iyyuu kami nama jechiisa. Oromoon inni bulchaa jiru Oromoodhuma garaaf jecha waliin jiru kaabinootuma isaa sana qofa jechuudha. Yoo kaabinoonni sun qofti Oromoo taate hin beeku. Oromummaan sabni Oromoo bulchaa jiraniyyuu kaabinoota dantaan ijaaranii qabeenya guddifachaa jirtu ilmaan isii guddifachaa jirtu qofa yoo ta'e hin beennu malee Oromoo isaan bulchaa jiraniyyuu Oromoo isaan bakka bu'aniyyuu hin beennu. Suniif maal gochuutti jiru amma mootummaa Oromoon ijaarate qabsoodhaan fidate sana kaasuudhaaf jecha humni kallattii garaagaraatiin wal ijaaree waraana bilisummaa Oromoo dabalatee nuti deemuu jirutu jira. Humna kana wal taanee irra aanuu qabna yaa Oromoo wayaa argufuutu mul'achuutti jira. Wayaa argufuutu jira. Kanaaf uummanni Oromoo mootummaan Oromoon qabsoon bakka sana fideyyuu hin jiru. Oromoon qabsootti jira. Qabsoon isaa goolaban arganne. Goolaban arganne jechuudha. Qabsoon isaa itti jiru sana karaa irraa butamee warri kaleessa ergamaa ture sun aangoo biyyattii qabatee ammallee si jafakuutti jira. Kana sittiin hundee kan iyyuu jechuudha. Waan itti mul'uu hin qabu. Mootummaa sana birraa kaasuuf ammoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromootti jiru jabeeffachuu ajandaa mootummaa naasa'u sana lafuma kaa'ee caqasuutu irra jira. Lafa kaa'ee caqasuutu irra jira. Warri kaabinoonni gartee nuti Oromoodha. Oromoo nuti bulchuu jira. Aangoon nurraa fudhatamuu jira. Yaa Oromoo sirraa fudhatamuu jira jechaa jiru mootummaadha warra dantaa ofiitiif bo'aa jiru. Kokkee kiyyatti cufamuu jira jedhanii bo'aa jiran. Aangoo sanarraa fudhatama jedhanii bo'aa jiru. Isaan haa xiqqatan aangoo isaanii yoo danda'an. Sabni akka sabaatti aangoo qaba. Biyya natu ijaarate biyya natu bulchuutti jira jettee dogoggora sanatti deemta yoo ta'e rakkoon qabu. Dogoggora sanatti immoo dhaqu sabichi maal. Warri diida kanarraa iyyaa oolu dabballootuma mootummaati. Warruma dantaa dhuunfaa qabu. Walirra jira beeki dantaan kuniyyuu. Inni kan waan akka nyaatee oolu argatee iyyaa oola. Inni kan waan ji'aaf nyaatu argatee iyyaa oola. Warra akkasitti iyyuu sana malee sabichi gubata guddaa keessa jira. Loloo kanaa ittiin dhuunfatan. Loloota gandoonni ittiin dhuunfatame kana keessatti miira hawaasaa laaluutti jirra. Hawaasni bakka maaloo akkuma isaa sanitti nutti yaaddaa gadi baanatiin faana jedhaa jechuudha. Gadi baanati. Garuu dhiyaattanii otoo nutti hin kalaa'ee yoo gabbaane nufi itti jennee sodaannee taa'uu jirra. Ministeera gawwee hidhachiisanii sochii tokko argitan ajjeesaa jedhaniiranii ni bara. Hawaasni jaallattummaa kana waliin jirate fakkaata. Namni tokko sochii garaagaraa amma gibira humnaa olii dhufanii hoksanii gibira sana honka falleen ajjeesanii bara. Manniidhaan jiru. Ajjeesu malee. Uummata akkasii sodaachaa taa'uu jira. Akkuma isaa sanitti nuun baadha. Yaadi hawaasni qabu. Lafoota hawaasni wasti lolee dhuunfate kanaan wal qabate hawaasni akka inni jiru argaa jirra. Kaleessa iyyuu otoo lolli guddaan hin gaggeeffamin hin turallee hawaasa kana keessumaa jirra. Miira isaa argaa jirra. Miira isaa arguutti jirra. Maaltiin jechuu barbaada? Waan wayaa baatee urguftu kuni warruma dantaa dhuunfaa qabu. Isiin biyya sana haa itti qabdu rakkoon qabu dhiisaa warri gartee maqaa keessaniin daldalaa jiran sun faana hirmaatina. Hin hirmaatullee uummati keenya kana bareechee beekaa. Hubannoolee irraa qabaa. Miidhameeyyuu jira humnaa ol. Mootummaa kamuu keessatti akkasitti hin miidhamne Oromoon hin dhageenye iyyuu aniyyuu hin dhageenye. Karuma wayyaanee kana keessa dhaladhee argite. Karuma wayyaanee keessatti guddattee bilchiginnaa sana argee faana immoo seenaan nagaa ture. Mootummaa akkasii nagarree iyyuu anisitti. Mootummaadhuma akkas uummata miidhayyuu nagarre. Uummatuma aga kana gartee gadadoo keessa seenillee ni nagarree jechuudha. Baruma duraatiin dura gabrummaa jalatti Oromoon jilbeeffatu sana iyyuu siima. Uummati jaalatee jal'isaa hin jiru. Humna dhabe. Nu caqasutti jira. Ofirratti nu eeguu jira sabi kee. Malee saba nu loluuf qophii qabu miti. Saba nu faana loluuf qophii qabu malee. Dinti jirti. Kijiba diina irratti baatee haasofti. Kijiba siin haasoftu sana gartee ummatichi hubachuu wanni inni qabu nuti infaayericha diignee biyya walabaa sana sabichaaf ijaaru. Biyya walabaa sana. Gabroomsa kanarraa buqqisu jechuudha. Biyya walabaa sana ijaarachuun aangoo saba Oromooti. Biyya walabaa sana ijaarachuun aangoo sabichaati. Hojiin manaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu ammoo mootummaa gabroomsaa kanarraa kaasu afaan qawwee irraa kaasu qabsoon kenna. Shinniin dhuftee afaan qawwee irraa kaasuuf qabsoo goonu sana irratti yoo nu gargaarte
gantaarraan qabaati afaan qawwee sana sirraa kaasutti deemna waan ta'eef jinniin iyyuu jechuudha dhala namaatii miti dhalli namaa biraa immoo miidhaa miidhameef qabsoo gochuu danda'a mootummaa Itoophiyaa irratti qabsoon inni mootummaa Itoophiyaa irratti godhu sun afaan qawwee sirraa kaasee mirga hiree keetii ati fi murteeffachuu siisaa sun ammoo maaliif akkas naa goota jettee gaafachuun sirra jiraatu gaafii akkasii dhiyeessitu barbaachisa dabballoonni mootummaa garaatii guuttatte gandarraa federaalaatti jirtu sana dhaga'uun sirra hin jiraatu. Maal gochuutu sirra jiraata waraanicha afaan qawwee sirraa kaasee argitee hiree kamtii akkasii fi murteeffachuuf qabsoo jiru gargaaruu jabeessu gaafa afaan qawwee sirraa ta'e ammoo yoo feete Amaara waliin yoo feete Tigiree waliin yoo feete jinnii faana jiraachuu danda'a ummati keessa fedhii saba Oromooti kun fedhii sabichaati jechuudha malee fedhii daandiin irratti fe'uu miti fedhii jaalebaluun tokko irratti fe'uu miti fedhii abaawoon irratti fe'uu miti abaawoon fedhii masichi ofii isaatiin murteeffatu garuu wanni dirqama jedhee ofitti fuudhee abaawoon gochuuf afaan qawwee ummaticha irraa mulqee kaasu afaan qawwee sana mulqee irraa kaasuu irratti qaama isa gargaaru kamiyyuu michuu godhatee waliin qabsoo godha michuu godhatee qabsoo waliin qawwee sabicha irraa kaasuudha waan ta'eef sana booda immoo hiree isaa sabichatti murteeffata waan ta'eef kana sana gadi fageenyaan hubachuu danda'utu irra jiraata warri iyyuu ammoo akkuma sii kaase warra isaan dhuunfaa isaatiin jedha awwaalamuu deemu iyyeellee dhiisee dantaan dhuunfaa sun irraa awwaalamuun waanumaan oolle sanaaf sabichi qabsoo isaatti jabaachuu danda'u irra jiraata jechuudha. Afaan qawwee irraa kaasuuf qabsoo godhaa jiru sana humna isaatiin waan gochuu danda'u sana irratti jabaate hojii manaa kana xumuratti godhuu danda'uu qaba. Bara baraan iyyuu qabsootti jiraachuu qaba. Bara baraan maqaa qabsoodhaa deemuu otoo hin ta'in qabsoodhaan waan isarraa bilisummaa jaalachaa du'a jibbuutu jira. Oromoon sanaaf gabrummaa jalaa ba'uu dide. Bilisummaa ni jaalata aarsaa bilisummaaf kafalan ni jibbe barbaadu beek garuu bilisummaa ni fedha afaan tuuta mana taa'ee tuuta jechuudha. Abboommoo kun ballee seenuu dhiyaaddaa namni arga magaalota keessa taa'ee jedhu sun daa'imni isaa akkas tufuun barbaaduu qaba sana keessa uummanni kun wareegama barbaachisu qabatee bilisummaa argachuu qaba mataa keessa nadiisu kana agartee ofirraa kaasuu qaba ka jedhu murteeffachuu danda'utu irra jira. Abboo bilisummaatti maataa tokko qotattee callaa gahaa argachuu dambuutu sirra jiraata. Kaasuu keessa qotuu qabda argitee otoo lafti shogorsan baasi itti booda aramoonni keessa guuruutu sirra jira. Deebistee lafa kana bilcheessitee sanyii fakkaatuutu sirra jira. Sun ammoo ifaajee nama gaafata. Bilisummaa iyyuu miti maasaa qotatanii iyyuu callaa gaarii argachuun ifaajee barbaada. Akkuma sana bilisummaa lubbuu nama gaafata. Qabeenya guddaa kennuu nama gaafata. Dandeettii qabanii tumsa gochuu nama gaafata. Kana gochuu danda'uu qaba sabni Oromoo kun. Akkasiin gabrummaa jalaa ba'an. Haalli bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo ture dhaabbattee isa qofarraa eeguun maali? Maaf isa qofarraa baachuu danda'uu qaba hawaasni kun. Taa'ee nama tokkorraa bilisummaa eeguu otoo hin ta'in bilisummaadhaaf baasuu danda'uutu sirra jiraata. Kantu gara bilisummaa keessaa waan jedhu kaasa jaalatti yeroo nyaata. Ajajaa obbo Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa Jaalsabaayif Galgoo yeroo kee qaalii aarsaa gootee haala qabsoo bilisummaa Oromoo irratti aggaamamee injifannoo waraana bilisummaa Oromoos ilaalchisuudhaan keessumaa dhimma zoonii Kibba Bahaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaa fi woboon amantii xiyyeeffatee saba xiyyeeffatee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun dhiyeenya kana asakootti yeroo darbe sirkaaf aga naannoo martii naannee deddeemaa ture irratti yaada bal'aanuu qooddeettaa maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddoo galatoomii jaalakiyya. Gaarii jaalladhaan fayyaa taates guddoo galatoomii ulfaattu lafa nagaa naa ture jaalakiyya. Ayyee egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kan isin hordofaa turtan arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii addaa ture turtiin nuti taasisnee Jaalsabaayif Galgoo ajajaa obbo Zoonii Kibba Bahaa waliin isin keessummeessuun kan isin waliin ture ani daandii elamooti qophiilee arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin turtii dansaa qabaadhaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Walooman diinatti jabaannee abdii dhabsiifna diinni haanaatu qabsoo dhugaa irratti waltaanee falma biniinsaa falmaa biniinsi na nyaamnaa baatu. Yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona wal abdachuun wal amanuun diinatti marsuun nyaaba buqqisuun yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona kaawwal abdachuu yoona jabbilee sabaa kamiin galtaa karra koree moo kabarsaan dhuftaa jabbilee sabaa.
kamiin